kallattumaan gara haasawa hayyootaatti ceenaa jechuudha. Akkaataa haasawa duraa duuba qabanneen jalqabarra Profeesar Mahammad Hassan akka nu jalqabdan sin gaafannaa. Sanitti aansuun akkuma isin xumurtaniini nama itti aanee dubbatu nan eera. Profeesar Mahammad waltajjiin kan keessan. Sagaleen unmute ta'u Profeesar Mahammad. Dhagahamu? Eeyyee amman dhagahamu. Okay. Isin lachuu hedduu galatoomaan jaa waan kana qopheessuu keessaniif. Odoo ana dura godhuu baattanii islaaniin fedha eeganaan jette wanni godhan hin jirtu. Silaa xahaan eegalla ture maal godhan jetteeti. Amanni dabre kun amatoota durarraa adda wanni godhaan jirtu badiin ummata keenya irratti ummata bira irratti illee ta'ee galte guyyaa koloneel Abiyyi Piraayim Ministeer ta'erraa eegaleeti. Achi booda inni strictly speaking waan odoon silxaana irratti hin baheen ganama kanaan dhagahe Profeesar Isqeel waan miidiyaa tokko irratti inni dubbatu waan gurbaan ammaa namtichi ammaan tana bahee ala jiru kun ka dur sirna ture san jalatti spokesperson ka ture. Maqaa isaatu naa dhufuu deebi'eeta reefullee wanta je'eetiin ture. Namni tokko maqaa isaa darbata. Tulluu. Maal jette? Laggasee Tulluudha? Lakki ka zamana wayyaanee jechuufi. Barakat Simoon. Naa galatoomi Dr. Bayyaa. Waan Barakat Simoon haasawee Isqeelii isaa san dubbatuun dhagahe. Please correct me if I'm wrong. Odoon Prime Minister hin tahin duratti irra guddaan Amaaraa sirna federaalizim kana waan jibbuu jecha diigeetiin balleeysa je'ee dubbate odoon silxaana irratti hin bahin. Eega silxaana irra bahe kanuma. Sirni kun Abiyyi kan balleessuu barbaadu Oromiyaa yoo Oromiyaan diigamte amma diigamteeti jirti. Oromiyaa ummata keenya addaan faffacaasan tun ni laaffattii fi akkasitti ilaalanii badiin duraan eegalamte akkuma gaariitti itti fufte amata dabre kana keessatti akkuma duraa lolli deemaa ture ka itti dabalame amata Habashaa kan maantana dhumaa jiru kana keessatti criminal enterprising numa bal'ate jara keenya waan isin hin beekne hin tahin waa takka kaniin joot godhe laal gabareen teenya warri dachii qotatu dhugumatti takkaa gibira akka ammaa ummata irratti ka imposed ta'e hin jiru. Waan ummanni kafaluu hin dandeenye ol dachaa meeqa godhaniiti an kana lafaa kaaseen dubbadhu. Waaniin biyya keessa irraa dhagahu. Waaniin biyya keessa irraa dhagahu. Addayyutuutu waan wal gahe jechuu gibira kan hin tahin dhugaa dubbachuuf zarafa. Basically zarafa mootummaan gaggeessu. Laal qotataa keenya ka milishaa wanta godhu. Milishaan ganda cufa keessa jira. Qawwee qaban yoo waan isaan barbaadan arkachuu baatan nama tumanii bara. Yoo dubbii heddummeessan nama ajjeesan namni isaan gaafatu hin jiru. Basically milishaan ummata keenya terrorize godhaa jira jechuu barbaadeeti. Akka haareetti ummata kana cabsuu barbaanna jedhee duraanuu Abiyyi waan duraan tilmaame jecha kanatti jiran jechuu barbaadeeti. Laal milishaa faayinaansi godhuu isaan fakkii takkaan isinii kennu obboleessa kiyya. Gandaan an dur gaafaan xiqqaatti guddadhe keessatti saahiboonni lama ka wajji guddatan
takka ollaa warri wal jaalatu tokko milishaa keessa jira kun milishaa keessa hin jiru. Booda ka milishaa keessa jiru kun qawwee harkaa qaba. Gibira hanqana kafali jeen obboleessa kiyya haala kiyya ni beekta an kana kafaluu hin danda'u jeen bar ati mana qorqorrooti qabdaa qorqorroo mana keetii kana buqqaasii gurgurameeti kafalamaa jeen obboleessa kiyya an kana buqqaasuu hin danda'u atummaan akka feete godhi je'eetiin namticha san qorqorroo manarraa buqqaasaniiti gurguranii waan milishaan sun barbaadu kafalan obboleessa kiyya gandaan an beekutti jechuu barbaadeeti. Zarafa kanaatu ummata keenya irratti addayyutu deemaa jira. Namni ni ajjeefamaa namni gaafatu wanni gaafatu hin jiru. Waaniin torbaan dabre keessa dhagahe magaalaa keessatti nama afananii zarafuu qofa kan hin ta'in maallaqa wasana hin qabne gaafachuun nama cufaa beeka waan dhageenye tasanii ittiin dhiisaa. Basically milishiyaarraa eegalanii hanqa wattaaddaraa hanqa poolisii cuftunuuhu ummata keenya zarafaa hin jiran. Takka Oromiyaatti miidhamte biyyi cuftunuu ni miidhamte ammoo sirni bilisiginnaa bar hidda hidhatee kan jiru Oromiyaa qofa keessatti ummata keenya hiyyeemsuu ajjeesuu buqqisuu waa meeqatu deemaa jira. Kan dhugumaan dubbadha takka ummanni keenya even zamana Minilik zamana cabsaa sanillee akka irratti miidhameen beeku amata torban kana keessatti daranuu itti fufaa deema. Hiyyummaa wasana hin qabne laal nama biyya dhaqu namni saahiboonni direedha warraa bilbilan ummanni buqqa'eeti magaalaa keessa kakadhatu ummatuma keenyaa jaan. Finfinnee keessatti sanuma Adaamatti sanuma addayyittuu basically ummata keenya kadhattuu godhan jechuu barbaadeeti. Hammaachaati deema cufarraahu. Har'aan tana jiruun biyya keessatti hedduu qaalii magaalaa keessa namni jiraachuu hin danda'u. Isin cuftinuuhu experience gootan namni galgalaa ganama isinitti bilbilaa bara. Nama dur if danda'u ka har'aan tana jiraachuu hin dandeenye galgalaa ganama silkii bilbilan biyyarraa. Jarana badu jirraa nu gargaara. Ummatuma hidhatanii balleessu jiran jechuu barbaadeeti. Laal har'aan tana nama miliyoona 20 oliitu rakkoo cimaaf exposed tahee jira jedhan biyya san keessatti. Warri bilisiginnaa xayyaarri keenya samii keessa barara jedhaniimi isaan kana haasawwan cufarraahu lolli ummata keenyatti takka akkanatti hammaatee hin jiru. Lolli kun karaa hedduun waan mootummaan godhu waan Abiyyi shaneen isaa waan faannoon isaa godhan galgalaa ganama nama buqqaasaa jiran. Wahumaan an ganama kana arke miidiyaa tokko irratti Wallagga keessatti kalemoo dheengadda faannoon Abiyyi nama fixanii nama 10,000tu buqqa'ee jedhaniitu dubbatanii bara. Kalee miti dheengaddaa ji'a tokko duraa miti torbaan tokko duraa miti guyyaa 2-3 keessatti waan ta'e jechuu barbaadeeti. Tun pilaanuma ummata buqqaasuu balleessuu wahuma muratanii itti jiran. Kana cufaahuu ka oofu mootummaa Abiyyi jechuu barbaadeeti. Loltuun nama zarafan, loon ummata keenyaa zarafan, poolisiin ni zaraf, milishaan ni zaraf. Basically laal example matakkaa qofaan isinii kenna. Waan koridoru jedhanii dubbatan kana Oromiyaa keessa irra guddaa kan implement godhaa jiran. Magaalaa takkaa jira xaahan ni beeka bokkoo jedhaniin magaalaa Hararirraa hanqa kiiloomeetira 25 waan akkasiisan. Magaalaan tun guyyatti makiinaa 3 yoo heddummaate makiinaa 4 qofaa seen. Karaa bal'isaa koridor hojjara oolchaa jedhaniiti nama meeqa magaalaa bokkoo keessatti magaalaa possibly nama 10,000 heddummaatu 15 even naannoo 15 sanii koridor limaat waan jedhanii saniin mana meeqa diigan obboleeyyan kiyya bakka biraa dhabamte magaalaa xiqqoo
guyyatti makiinaa 3-4 hin caalle jechuudha. Tun maal jechuun uummatuma riili if jibbisiisanii buqqaasanii hafe akka harka kennatee isaan jala galu jechuu barbaadeeti. Cufarraahu dhumti namaa hedduu nama yaachifti, badiin nama yaachifti, akkasumatti ta nama yaachiftu uummata dachirraa buqqaasu. Uummata keenya hanqammatti ka wasana hin qabne ka dachirraa buqqa'e. Daranuu buqqaasaa jiran. Keessaahu uummata tuulamaa isin cufa abbee bal'achaati deemte. Dachiin uummata tuulamaa akkuma jirtutti baar United Arab Emirates kennamte. Basically kennamuu qofa kan hin tahin isaan uummanni keenya cheap labor provide godhanii United Arab Emirates areas and develop godhuuf pilaanni as deema. Laal amata lama duraan namni economistiin tokko mootummaan Abiy almost amata lama mootummaan Abiy dachii bal'oo amata lama duraa miti amata tokko dura obboleessa kee dachii bal'oo Oromiyaa keessatti mootummaa biyya alaatii kenneeti jira je'eeti waan published ta'e dokumentii qabatamaa ka agarsiisu laal Elbaabor Jimma naannoo Finfinnee Baalee dachii wasana hin qabneetu kenname. Tun maal jechuudha uummanni keenya irra guddaan nama keenyaa ka qotatu. Uummata kana yoo dachirraa kaafte uummanni kun saaxilamee hiyyummaa qofa kan hin tahin badiitu as deema. Mootummaan tun hidhatteeti jirti uummata kana niin diigaa niin cabsa. Yoonin isaan cabse sirni koloneel Abiyyi barbaadu hojjara ooluu danda'a. Maaltu godhamuu qabaa raawundii itti aanturratti itti deebina dhiifama yoonin emotional ta'e dubbiitu nama aarse riili akka dhugatti odoonuma laallee garuu badii wasana hin qabne uummata keenya irra deemaa jira. Ta uummata biraatiis hin daganne ammoo tun sistemaatikaalee uummatuma balleessuuf gartee eeriyaa biraa eenyu kan dachirraa kaasan uummata keenya malee jara keenya. Anyway fixadhe dhiifama. Ulfaadhu Profeesar Mahammad yaada jajjabaanuu kaaftee kallattumaan gara jaalxaatti ceenaa jaalxaa waltajjiin kan keessan. Unmute godhaa. Okay. Hayyee warri haasaa kana qopheessitan jaallattanaa fi milkeessaanis galatooma warri wada fudhatan hundinuu akkasuma waan bara dabre keessa dabarre kana mootummaa bilisiginnaa jalatti wal yaadachiisuu yaada gaariidha. Qabxiilee baay'ee Profeesar Mahammad kakaase waanuma gabaabaan itti dabaluu barbaada kanuma namni baay'eenis beeku hubatu. Tokko jarri aangoorra jiru warra heeraa fi seeratti hin amanne ufiin jiraatoo abbaa irree tahuu isaanii akkuma baroota dabre bari dabre kunis baroota akkuma bara isaa san duraatti bara dabre kanaas isuma mirkaneessan heeraa fi seeratti hin amananii isuma mirkaneessan karaa hedduun himuu danda'ama. Karaa gibira amma Profeesar kaase anis kaniin dhagaye iddoo garagaraatti namoota gibira kafaluu dadhabanii hiyyummaarra namoota dur if danda'anii jiraatan ka faamilii qaban ka uffata qabbanaa kan turiin isa kennaa argatan natti fakkaata irraa fudhatanilleetu jira. Gibiran kafalle jechuuf. Jaalxaani konneekshiniin hin taaneef fakkaata.
haga isaan deebi'anitti namni biraatti aanee seenuu qaba natti fakkaata. Kalcha Profeesar Hizqeel yoo itti aananii nuu seenan gaarii natti fakkaata. Profeesar waltajjii nan keeti. Tole, galatoomii Dr. Milkeessaa, Dr. Ittaanaa waan waliin nu qabdaniif isinillee galatoomaa galata qabdu jechuun barbaada duratti. Walumaa galatti barri 2025 walumaa galatti yoo ilaalle mootummaan biltsiginnaa kun rakkoo gurguddoo keessa baranni itti gale jechuudhaaf hin danda'ama. Karaa irraan gadee jalqabuu turee ergi jalqabee bara kana keessa garuu rakkoonsa itti heddummaatee sochii adda addaa gochuudhaaf akka inni ka'edha kan inni mul'atu. Waan isaa waan baay'eedha. Waan baay'ee jedhamuu danda'a. Walumaa galatti amma hundi keennu gaafa dubbannee raawwannu hammam bal'aa akka ta'e balaansaa hammam akka bal'aa ta'e pikcharii gahaa argachuu dandeenya ta'a. Ani garuu waan sadii jechuun barbaada. Isa jalqabaa boodayyuu Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaahiroo irratti egaa abbaa dhimmaa waan ta'eef dhimma isaa waan beekuuf waan dinagdee inni baay'ee bal'isee nutti himuu danda'a. Maqumaan dhahuudhaa fi kufaatii mootummichaa, dhabamuu mootummichaa, sammuu namaa keessaas lafarraatiis silaa mootummaan bakkuma haalletti mul'ata. Bakkuma haalletti namni mootummaadha argaa. Kanaaf mootummaan jira jedha. Lafarraa waan dhibameef sammuu namaa keessaatiis maaliif akka inni dhibame sababi isaa tokko namni hojjetatee qotatee galfachuu danda'utu irra jira. Waan qotatu sana immoo gurguratuu gabaatti baafatutu irra jira. Yoo kana gochuudhaatiif hin danda'u ta'e biyyichi nagaadhaa jechuudhaaf waan hin danda'amnee fi mootummaan akka isa eegu barbaada. Kana haala kan mijeessu mootummaan nagaa buusee akka eeguudhaa fi inni hin jiru taanaan karaa irraan gadee eegalee jira jechuudha. Kan kana godhe tokko dinagdeedha. Kufaatii dinagdeeti. Isa bira darbuudhaaf waan hin danda'amneef. Kunis immoo dinagdee isa yeroo dheeraadhaaf waraana irraa ka'ee waraanni baay'atee sababa kana duwwaadhaaf osoo hin taane imaammata mootummaan baafateetu kufaatii dinagdee sana itti jarjarse, itti ariifachiise. Innis imaammata haaraa baasanii waa'ee maallaqa ilaalanii akkuma isin yaadattanii kan dheengaddallee bulchaan baankii irraa deeme bara kanadha kan inni ta'e. Imaammata haaraa kan isaan baasan. Imaammati kunis kan inni ilaalu sharafa maallaqa birrii Itoophiyaa maallaqa biyya alaatti karaan ittiin sharafamu suni akka kanaan duraa baankiitu murteessee dinagdee ilaalee baankiitu murteessa osoo hin taane gabaarratti qilleensa irratti haa ta'u akkuma gabaarratti haa ta'u kan jedhudha tokko kan bahe. Saniif baay'ee isaa dubbatuudhaaf hin danda'ama bal'ina. Garuu waan isa financial sector jedhan kana irratti waan isaan hojjetantu dinagdee kana akka inni gadi deemuudhaatiif danda'u jarjarse kan hin jedhudha. Inni kaani baankii banan. Baankii banani jechuun koo baankiin Itoophiyaa keessaa hamma har'aatti baankii biyya alaatii baankiin galee waa hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Amma garuu isas hin bananii biyya alaatis baankiin itti galuudhaaf hin danda'a kan jedhu baasanii warri dinagdee isaa beekan maaliif akka godhame hin beeknu jedhu garuu kana godhaniiru. Sadaffaani qaala'insa jireenyaa waan hedduu ol ba'ee jiruu fi maallaqa dinagdee sana keessa sosocho'aa jiru xiqqeessuudhaatiifiti monetary policy isaanii jijjiiran waan kana sadanii dhagaa. Mootummaan imaammata godhee waan inni baafateef jechuu kooti. Mootummaatti imaammata godhee waan baafatee fi rakkoon waraanaa, rakkoon nagaa dhabuu waan kun hunduu akka jirutti ta'eetu jiru dinagdee kana ilaalchisee waan mootummaan ofii isaatii irratti godhatu jarjartii kufaatii sana baay'ise jechuudhaatiif hin yaade. Innis immoo utuu yeroo inni itti godhamu
yeroo itti dinagdeen cimee oomishni baay'atee qonnaan baay'atee warshaan hojjetaa jira ta'ee utuu lafta oomishni itti baay'atee jirtu ta'e silaati hamma tokko dinagdichi sun baachuudhaatiif hin danda'a jijjiirama godhame kanaa jijjiirama imaammataa baachuudhaaf hin danda'a jedhamee yeroo yaadamudha. Garuu innis yerootti dinagdeen cimee jiru miti. Oomishni cimee jiru miti. Yeroon isaa yeroo isaan itti kana godhani waraanicha irraatiiti xiqqoo ishee waraana Tigraay jechuu kooti. Waraanni iddoo gara biraatti itti fufee jira. Garuu iddoo hallatti waraanni godhamu kuni baadiyyaa keessatti infraastiraakchariin kun jechuun waan akka karaa haaraa baasuun, karaa xaraguun, karaa tottolchuun hin jiru. Namnis waan baay'ee irra deemuudhaaf waraana irraa kan ka'e waan hin sosochoonee fi wanti ijaaramu kun lafatti hafeetii caccabuu eegalee jira. Manni barumsaa hin jiru. Manni nageenyaa hin jiru, hin hojjetu. Yoo jiraates qoricha hin qabu. Sababa kanaaf kan ta'e amma Wallagga keessatti namni amma busaadhaan itti du'a. Busaan badeera jedhama ture. Busaatu nama ajjeesa amma Wallagga keessaatiif. Cittoon baheera jedhama ture dur. Cittoon dhukkuba deegaati. Badeera ka jedhamu suni amma hin jiru. Cittoon faan deebi'ee galeera. Qaaqeen deebi'ee galeera. Deegarraati kan ka'e. Namni garaa kaasaa fa'in yeroo itti du'u keessa galee jechuudhaaf hin jedhe yeroo itti waa oomishni jiraatee dinagdeen imaammata kun jijjiiramni fide baachachuu danda'u miti. Mootummaan maal hojjeta yoo jettanii kanarratti waan mootummaan karaa dinagdee jedhee hojjetu digital isa jedhu sanadha. Digitaliidha hojjennaa faayidaa ka jedhamuti nama laanna waanuma halle digitalii goone irraa gibiras digitalii goone irraa waa hundi digitalii goone irraadha. Yoo isa faayidaa jedhu namni qabaate malee wantatti kaardii faayidaa jettu sana qabaate malee homti tokko hojjetamuudhaaf hin danda'amu kun. Kunis magaaluma keessatti iddoo gara biraa hin jiru. Sababa kanaatiif dinagdee lamatti uumuudhaatiif yaalaa jiru jechuudha. In ammayyeessinaa jedhu. Waanuma teknooloojiidhaan goona jedhu. Yoo waraana ta'e teknooloojiidha. Tajaajilli mootummaan uummataati kennu teknooloojiidha jedhu. Waanumti halli teknooloojiidha amma isaan irraatiiti. Kunis kan inni agarsiisu iddoo bal'aatti dinagdeen kun gahuudhaatiif akka inni hin dandeenyedha kan inni agarsiisu. Kana malee immoo hin bareechinaa, hin miidhagsinaa jedhu. Hin miidhagsinaa, miidhagsuutu magaala miidhagsuutu koridoor limaati jedhan sun. Miidhagsuu sanatu barbaachisaadha jedhan. Fintibeetiifas ni hojjennee kanaan dura gara baala fa'ee naqattu karaa irratti dhaxxaniitii gara bakkee baatu ka jedhan tuni amma mana fintibeetiifas ni hojjennee ittiin jechuutti ka'anii kanatu barbaachisaa jedhanidha. Imaammata akka kana jijjiiranii finaanshal sektarii sanatti jijjiiranii qaala'insi jireenyaa immoo xinnoolle akka gadi hin buunee fi waan akkasii kan hojjetanii baankiinis kana waan argee fi horii liqeessu xiqqeesseeti jira. Maaliif horii baay'eetu bahe baankii keessaati. Amma isa guddaa baankii isa guddaa sana sun taane kan akka siinqee fa'aa olaaltanii kan akka siinqee fa'aa amma kaleessa moo dheengadda kan inni siinqeen kan inni dubbataa ture baankii barana ijaarametu baarii bakkee ijaarame sanatu birrii biliyoonii 7 moo 5 ijaaramne amma 12 geenyeerra irra wagguma tokkotti. Garuu immoo horii isaan liqeessanii hin sassaabamuuf hin danda'u kan jedhu kan isaanii OVD'f kennan miliyoonii 300. OVD isa milkeessaan dheengada waa'ee isaa baay'ee dubbataa ture kan muummicha ministiraati wajjin qabatee jiru. Miliyooniin 300 itti kenname sassaabamuudhaaf hin danda'amu jedha baankiin biyyoolessaa. Sassaabamuuf hin danda'amedha. Namoota tokkoof miliyoonii 135, miliyoonii 175 waan akkasiin isaan kennanii sassaabamee galuudhaaf hin danda'u kan jedhudha. So baankiin isa guddaa qofaatu hin ta'in warra amma dheengada dhalatteeyyuu deebitee mootummaa baankii taatee hojjechuudhaatiif lafa hin dandeenye jira. Industirii lamee ani waa'ee baay'ee isaan dubbadhu fakkeenyuma tokko isinii fudhadhu. Ji'a 2 moo ji'a 3 dura Keenyaa Beverage jedhanii kan isaanii ijaaran. Ji'a 2 moo 3 dura. Keenyaa Beverage'n biqila dhabeetii amma hojii dhaabee jira. Ji'a 2 keessatti biqila dhabee biqilatu ittiin qopheessin biiraa hojjannaa jedhanii amma biqilli hin jiru. Biqilli waan hin jirree fi dhabamee jira jechuudha. Ijaaramee
ji'a lama keessatti biqilatuun biqilchinitti biiraa farsoo jaarraa jedhaniiti dubbiin isaa babbadee jechuudhaaf kun akkuma fakkeenyaatti isinii kenne fakkeenyaaf isin jedhee garuu warshaan akkasitti kan dhaabbate dhuman qabu jechuudha. Beela waa'ee isaa kaaseetiin jira waan waraanni balleessi ijaaramee jiru kan hundumaa kaaseetiin jira kuni gasa tokkodha. Isa kaan naga gabaabsa waa'ee dinagdee irratti hundumtu karaa isaatti dabaluu danda'a. Lammaffaan isa waa'ee Somaalilaandiidha wajjin walii galtee gallee jedhan sanadha. Somaalilaandiidha wajjin 2024 amajjii tokko natti fakkaata 2024 mallatteessan. Mallatteessanii naannoo sana jeeqanii Somaalilaandii jeeqanii gamtaa Afrikaa jeeqanii naannoo sana hundumaa jeequmsa kanan jedhamne keessa galchanii mootummoota warra gurguddaallee rifachiisanii baruma kana 2025 immoo Ankaraan immoo dhaqanii inni nuti hojjenne hundumtuu homaan barbaachisu dhiifneerraa immoo jedhaniitiin borraa galan jechuudha. Baruma kana keessa. Hammi kun jeequmsi kun ergi godhamee booda immoo Ankaraa declaration jedhanii akka homaa tokko hin taanetti isa dhiisaniititi gara galaana diimaatti ceeneerraa jedhanii. Hamma badiin kun hundumtuu ta'ee karaa dippiloomasii Itoophiyaa irratti badii gurguddaan gaheetii akkuma tapha ijoollee ta'e jechuudhaaf hin jedhee gaaf tokko ka'aniiti hojjenneerraa jedhu hundumaa hojii ergee wallolan booda immoo jijjiirreerraa jedhu gaaffii namni gaafa itti gaafatamu hin jiru. Mootummaan akkuma gargaaree waanuma namicha aangoorra jiru ganama gaafa sireerraa bu'u itti mul'ate godha. Gaafa barbaade immoo ishees diigee gataa itti gaafatamu hin jiru jechuudha. Lammaffaan inni sadaffaan barana kan isaan eegalan barana wanni ta'e warri mootummaan eegale keessaa sadaffaan miidiyaa irratti offensiivii irra jirraa jedhan miidiyaadhaatiin badii an amma jedhe kana lamaan kana hundumaa badii kana fakkaatan hundumaayyuu immoo kan nuti jijjiiruudhaatii dandeenyu miidiyaa irratti jedhan. Miidiyaa irratti immoo jijjiirraa miidiyaa namatti baafannaa sooshaal miidiyaa sin baafannaa jedhanii qopheeffataniiti itti qophaa'aniiti miidiyaa offensiivii isaanii irra jiru duula miidiyaa lafatti badiisa bade namni du'u namni beela'u namni karaa irraati socho'uu dadhabu kun hundumtuu kan isaan balleessuudhaaf itti adeemanii miidiyaadhaanii akka amma giddoon argaa jirtanii tureera gaa kun tureera yoo yaadattu yaa ta'anii Dammallaash Gabra Mikaa'el illee gadi ba'ee sooshaal miidiyaadhaan nutti duulaa jiru karaa Finfinneetti galu hundumaa hin cufnaa akkas gooneeti sooshaal miidiyaa lollaa akkamittiin wanti kun akka inni ta'an hin beeku garuu karaa cufna akka inni jedhee yaadattu karaa Finfinneetti adeemu hundumaa hin cufnaa miidiyaa akkasittiin sooshaal miidiyaa akka ittiin lollaa gar tokkoon dijitalaayizii goonaa jedha gar tokkoon immoo qawweedhaaf taankiidhaan miidiyaa loluudhaatii fi qaanii tokko malee afaan guutee gadi ba'eetti dubbataa jechuudha. Kanadha miidiyaa offensiiviin isaanii amma giddoonas immoo ittuma jiru kaleessa waa'ee kanarratti muummicha ministeeraa wajjin jeneraalonni taa'anii haasa'anii jedhameera. Taa'anii haasa'anis sooshaal miidiyaa humna waraanaatiin sooshaal miidiyaa balleessuudhaaf jennaa akka jedhu kaleessaa godhanii tureera ergii jalqabee waan isaan ammatti jedhan egaa miidiyaa offensiivii irratti jirraa saamicha siyaasaa jira waa'ee hidhaa abbayyaa sana anumatu hojjetee tokkollee latuun sodaatiin yoo fiigicha ta'e jedhee muummichi ministeeraa yoo fiigicha ta'e warra wajjin fiigan nama 10 nama 20 ta'uu danda'a. Hommaa rakkoon qabu isa dhaqee intinaa sana kute isa jalqaba galetu isatu mo'ate jedhama jedheeti dubbate. Kanaaf yoo Mallas jettanii Hayilamaariyaam jettanii Hayilasillaasee jettan homaa tokko dhimma qabu anumatu godhe jedheeti miidiyaa sanarra jira. Namni akka dhaggeeffanne ilaa miidiyaa sana akka namni dhaggeeffanne ifaadha. Yoo yaadatu ta'an guyyaa afur si'a tokko miidiyaa offensiivii sana gaafun. Guyyaa afur bahee uummata Itoophiyaatti dubbate gaafa nuti illee baanee gaafa Siyaatil irraati baane nama 9,000 dhaggeeffate ture isa 800 dhaggeeffate ture namichi sun. Itti jiru isaan miidiyaa offensiiviitti garuu namni dhaggeeffataa hin jiru. Isa booddees dheengaddas akkasuma bahee dubbataa ture namni isas dhagahaa hin jiru. Kanaaf amma kana jedhee tanan dhaabaa dubbiin isaan fagaata waan Profeesar Mahammed amma jedhe. Akka isaan hin dhageenye waan hin beeknee fi waa'ee galaana diimaatti deebi'u waa'ee hidhaa abbayyaa ilaalchisee inni isaan dubbatan namni dhaga'u waan hin jirree fi Barakat Simoonii waammatanii Barakat Simoon ilaa akkas jedhee jedhaniiti. Ilaa ani beeka akka inni hin jedhin ani qulqulleeffadheera inni kanas hin jenne waa'ee kanaas hin dubbanne
Barakat Simooniin isa gaafa Ihadeg sana dubbataa ture isa waammachuu eegalanii miidiyaa offensiiviinsaa Barakat Simoonis achirraati aangoorraati bahee ofiisaayyuu baqatee jiru isa waammataniiti isaan dhugaa baafatuudhaati yookaan miidiyaa offensiiviin isaanis achumarra jira jechuudhaaf hin jedhee qabxiinuma kana sana jedheetanitti dhiisa milkeessa. Baay'ee ulfaadhu qabxii jajjabaanuuf kaaftee ulfaadhu amma gara jaalxaatti hin deebi'a. Jaalxaan deebi'aniiru. Jaalxaa waltajjiin keessan. Moobaayil irraayin aayifoon irraayin seenee kabiraa na rakkise harkaa qabu. Maarree qabxiin baay'een kaniin dubbachuu ka'e iskeelis kaasee ka duraa isiniin galatooma jechuun barbaade warra qopheessitaniif warra qooda fudhattaniinis ani gabaabsee kaniin jedhu akka carraa ta'e dubbachaatiin ture waggaa dhaamellee wuma lama sadiin kaasuu barbaada karaa mootummaa Abiy hiyyummaa inni mootummaan kun uummatarraan gahe karaa polotikaa yaada isaan qaban fi karaa diinagdee badii uummatarraan gahaa jiranii kadhumarraa yoon ka'e karaa diinagdee saamichi akka hamaa itti fufee jira. Akkuma Profeesar Mahammadiis kaase gibira guuruu keessa katakkan argamin yeroo Minilik irraa qabee baay'ee hammaatee jira. Nama uffata qorraa irraa fudhatanii jira gibira kafaluu dadhabee kan manarra diigan qofaa miti. Isa akkasiillee dhageenya jechuu fi waan baay'eedha akkasii garaa saamichaa. Achumaanuu rakkoo diinagdee ka'uuman keessa qotee bulaa fi namoota daldala waan akkasii hojjetan hundumaatu baankii takka mootummaan keessattuu Oromiyaatti mootummaan to'attu akka namuu hisaaba achi qabaatu godhaniiti madda saamichaa tokko guddaan isa tahe guyyuma lamaan tokko sadeen dura gabaasin dhoysaa ka ooditaroonni tolchan ka'e waan namni taa'ee yaaduu miti akkitti sirni saamichaa ka diriire nama dirqisiisaniiti akka hisaaba baankii san keessaa qabatu siinqee taja'aniin amshuur dhaga'uun dhabdanii hundumti keessanuu horii namni akka achi hisaaba qabaatu godhaniiti madda saamichaa tokko tahe karaa horii san gubbaan jireenyi qaalawaa maallaqni waan bitu rakkisaati jira jijjiirraa doolaara kanaa jecha saamichi akkas bal'atee jira. Karaa waraanaa waan namni hundumtuu beeku gaaffii polotikaa takaatu hundumaa karuma waraanaa qofa deebisuuf ammallee deebisanii murtii isaanii haaromfatanii jiranii. Falmaan akkatti fuftu isaanuu dirqisiisaa jiran jechuudha. Karaa polotikaa wanni guddaan isaan hojjechuu deeman akka namoonni biraatis kakaasan dhiheenya kana koloneel Abiy faanaa televezyiinaa fakkata isarratti yeroo dheeraa fudhatee haasa'e namni guddaan illee dhaga'uu baatu. Ani dhaggeeffadhe maal asiin baha jechuuf jala deemeetiin dhaga'ee ture. Wanni guddaan inni hojjechuu deemu tokko waanuma jalqabe heeraa fi seera diiguu seenaa jijjiiruudha. Akka aangoo isaatiif fi murna isaatiif ta'utti seenaa jijjiiruudha. Naareetiivii haara tirrikti jedhan Amaariyyaadhaan. Seenaa dabarti hundumaa akka isaa ta'utti jijjiiruu kana kaniin irraa bare tokko akka namuu hubatutti biyya san keessa impaayara mana hidhaa ummatootaa jechuun beekame qabsoo dheertuu ummanni Oromootii fi ummatoonni biraatis geggeessan qabsoo polotikaa qabsoo falmaa hidhannoo
karaa adda addaatiin adeemteen injifannoon gurguddoon argamte injifannoo bara 1991ti ummatoonni of bulchanii mirga dimokiraasii argatanii akkaataa walii wajjin itti jiraatanis akka murteeffatan kajuu akeekni mootummaa Abiy guddaan kana diiguudha. Akka addunyaan beeku akka ummanni biyya teenyaa beeku akka ummanni qabsaa'onni Oromootii fi ummanni Oromootis beekutti injifannoon suni gara furmaata akka nu geessitu santu galmaawe. Akka koloneel Abiyyi fi murnasaa sirna inni hoogganuu kanatti rakkoon achirraa dhalatteedha. So heeraa fi seeraas kanaaf hin fudhanne egaa tuni waani seenaa if duuba deebisuuti waan taateef furmaanni hin jiru jechuun wanni furmaanni irraa eeggatan hin jiru falmaatu itti fufuu deema. Karaa biraa uummatoo biyya qofaa miti olloota hundaa wajjis wal dhabbii ollaa practically hundumaa wajji mormii keessa seenaati jira. Karaa diinagdee, karaa politikaa, karaa siyaasaa murni aangurra jiru kuni warra daandii bilisummaa daandii seeraan bulmaataa olaantummaa seeraa fiduurra waan hin jirreef waraanumaan humnaan hundumaa cabsuuf waan murataniif akkuma warra isaan duraa yeroo dargiis kanuma ture faffacanii baduuf akka jiran beekamaadha. Kunigaa wanni itti nu geessu karaa diinagdeetis, karaa politikaatis, karaa furmaata silaa barbaannu hundumaa sirna kanarraa wanni eeggatan hin jirtu marii fi falman akka jabaattu qofa isarratti luucca'uutu barbaachisa. Qabsaa'onni Oromootis ta'ee qabsaa'onni biraa haala wal mari'atanii akkamitti sirna kana akka umrii isaa gabaabsan mari'atan irra jirra. Sanigaa sadarkaa itti aanutti itti dabarrataa karaa hundumaanuu sirnichi badii malee akka furmaataa fi poozitiif waan ta'e irraan eegganne ifaadha jechumaaniin xumuruu barbaada. Galatooma. Ulfaadhu Jaaltaa Abdii baay'ee galatoomi. Sududumaan gara Dr. Bayaanitti ceenaa. Dr. Bayaan waltajjiin kan keeti. Sagalee. Okay, galatooma qophii kana warra qopheessitan Dr. Ittaanaa fi Dr. Milkeessaan hedduu galatooma jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya waan bara dabree fi mootummaan kun waan keessa jiru bal'inaan dubbatanii jiranii ittuma dabaluu fi xiqqoo jajjabeessuudhaaf alleen akka nu badhutti jeequmsi mootummaa kanaa baroota dabran deemaa ture karaa hundaa karaa siyaasaa, karaa diinagdee, karaa nagayaa, karaa jireenya uummataa hundi ittuma fufe hammaachaa deema malee fooyya'aa wanni deemu hin mul'atu ka jechuurraan ka'uu barbaada. Qabxii Jaaltaan kaaseen xiqqoo jajjabeessuu barbaada. Seeraan bulmaan dhabamu guutumatti. Lawlessness, the rule of law, heeraan bulmaata yaadni jiru kun mootummaa biyya keessatti argameen beeku daranuu hammaachaa deemaa jira. Namni eeggitii jireenyaa dhabee jira. Bobba'ee galuudhaaf eeggitiin hin jiru. Sababni akkuma hundi keenya beeknutti sababni wanni mootummaan jaaramuuf sirna eeguudhaaf, nagaa eeguudhaaf namni an bobba'eetiin galaa heeraan na tiksaa yoo namni heera cabse immoo itti gaafatamaa jira ka je'uutu namaaf eeggitii jireenyaa kennaaf. Wanni deemu hundinuu nan beekamadha, predictable. Bobba'ee galuu nan danda'a, heeraan na tiksa yaada je'uutu. Itoophiyaan tuni yeroo dur nuti guddannu
yaanni heeraan bulmaataa kun nama hundaa dubbata ture. Akkuma deemuun akkuma dhufuun badaa dhufee amma caalaa hammaatee ture. Hunoo jaaltaan faan Dr. Muhammad faan warri gaafa sirna Haile Sillaasee hundi keenya agarree jirra. Namni hadaraa higgii waliin jedha. Heeraan bulmaata. Natti hin dabrin hadaraa higgii yoo jedhe namni hundi gaafa san heera san kabajeet walitti hin dabru. Heera ogaa hadaraa higgii jedhanii dubbatan darbanii nama tokko rukutuun yookiin nama tokko saamuun itti balleessuun itti gaafatama mataa ofii qaba ture akka yakkatti ilaalama ture. Amma hin jiru yaanni yaadaa heeraan bulmaataa hin jiru. Yaanni heeraan bulmaataa ka dhabe mootummaarraa jalqabeeti. Mootummaan itti gaafatama seeraa hin qabu. Kan duraa itti gaafatama accountability kan kan qabne Prime Minister biyyichaati Abiy Ahmed. Mee namni haa of gaafatu Abiy Ahmed qaama kam duratti itti gaafatamaa jedhamni haa gaafatu. Yoo gaafate hin jiru. Paarlaamaa fakkeenyaan himuun gaadha. Paarlaamaa amma sila akka gartee biyya Itoophiyaatti muummichi ministeeraa biyyattii paarlaamaa biyyaatu fila. Paartii filmaata moohee kijibaan mooheetu mootummaa jaaraa warra paarlaamaa san keessa jiruutu uf keessaa muummichi ministeeraa filaa jira. Jechuun kun maal sila akka sila jechaa fi hubannaa sirritti Prime Ministeriin kuni paarlaamaa duratti itti gaafatamaa kan jedhamu. Paarlaamaan kun sila isa buusuu hin danda'a. Seenshar adaballee irratti gochuu hin danda'a. Inni gaafa sila itti gaafatama paarlaamaatti. Bara torban dabran Abiy Ahmed deddeebisee akka paarlaamaa kun waa tokkollee isa gaafachuu hin dandeenye itti hima. Waan tokkollee akka silaa nama paarlaamaan fileetii miti. Nugusni nu akkanan jiru akka Abiy kanatti aktiin godhu. Isaan akkatti nuti paarlaamaan kun nun gaafatu hin jiru Haile Sillaaseen. Hin jiru. Mangistuu Hayilamaariyaam akkana jedhanitti hin fakkaatu. Mallasaan akkana jedhanitti hin fakkaatu. Maybe Mallasaa barsiisee akkas. Paarlaamaa kanaan fakkeessuu isin himaa yeroo mana jaarataa jira Abiy. Biliyoona hedduudhaan jaarataa jira jettanii odeessanii jedheen paarlaamaadhaan. Biliyoona 49 jaarataa jirta jettanii odeessanii. Hagasii miti biliyoona 100 meeqaatiin jaarachaa jira jedheen. Namoonni gaafachuun dandeessan jechisaati. So amma gaa abbaa irree ummata durattis mana paarlaamaa jedhamu keessa file durattis itti gaafatama hin qabne. Waan heera alaa lubbuu namaa balleessu saamuu biyyoota alaa wajjin waan fedhe walii galu namicha godhuutu aangoo qaba. So lawlessness itti gaafatama dhabummaan kun hedduu itti fufee jira. Baroota dabranii fi kabara dabre amma keessaa ba'aa jiran kanatti illee. Abiy qofaa miti. Gubbaa kaasee amma jalatti immoo warri isa jala deemu hundi akkasumatti fakkeenyi isaa waan ta'eef ka sodaatan hin qaban. Heera sodaatan hin qaban. Sodaan maali karraa of eegan akkuma Abiyyin dallansiifne qofa. Abiy yoo dallansiisan ni ari'amu, ni hidhamu. Dhugaa yoo dubbatan akka taa'ee danda'atti ati nama kanaati jedhanii Abiyyitti dhugaa yoo himan kunoo zabxiyyaa seenii waan irra gahuu jira jechuudha. So heeraan bullaa miti Abiyyiif ajajamnee bullaatu deemaa jira. Heeraan bulmaan dhabamee jira. Breakdown law and order amma finfinnuma keessu bakka biraan dhaqinaadha. Kan nama ukkaamsee horii nama gaafatu waraanoo mootummaa jedhan, poolisuma mootummaa jedhan. Amma qaadhaa'uun barbaadu namaan an beeku ka ukkaamsamee amansiisarraan dhaga'ee ukkaamsanii makiinarra darbanii horii miliyoona hammana baasi jedhaniini miliyoona 100 ol ta'e horii baasee baankitti galchu ilaala tiraanzaakshiniin kun kan warra ukkaamsuu fi nama baankii keessa deemu baakkan kaawuntii keessa seena. Mootummaan akka akkanaa isaan waan hojjetaniif hin dubbatamu. Dubbattee immoo hin duutaadha. Hin dubbatan. So saamichi akkasii ransom nama qabanii horii gaafachuudhaaf iskeelleen dubbatee jira. Bakka hundatti deemaa jira. Haala jireenya guyyaa namaa ta'ee jira.
mootummaa biyya kana keessatti akkuma mootummoota isa duraa hamoo turanitti dhugaa dubbachuudhaaf mirgi namoomaa ka jireenya the right to life akka ammatti xiqqaatee hin beeku. Nama du'eef maaliif boochanii jaamiti abiji. Namni haa du'u was a big deal akka jechuuti wanni inni haasa'u. Namni mootummaa wanni dhaabbateef nageenya namaa tissuuf miti. Wanni guddaan mootummaan jaaramuuf namaaf akka silaa sirriitti hubatamee jiraate. Amma eenyuuf dhaabbate mootummaan kun jettee of gaafate yoo nama hin kabajne, yoo mirga namaa hin kabajne, mirga jireenyaatu iggitii yoo bade, mootummaan kun eenyuuf dhaabbate? Gita haaraa ijaarame. Gita haaraa warra aangorra jiru ka Abiyyi Ahmad akka waaqaatti itti amanan, ka isa tajaajilan, ka waan inni jedhe hunda bahaatii saamaa jedhee ajajamiti waraanaan nama doolaara hammanaa ol yoo keessatti gartan fudhadhaa saamaa jedhee nama heera dhabulummaa labsu. So heera dhabulummaatu badee jireenyi namaa lubbuun namaa gatii takka hin qabdu. Namni wal fixeef milisha agartan miti nama fixanii reeffa taphatanii reeffa nama ajjeesan harreetti fe'anii. So yoo nama hin kabajne maali wanni kun? Maaliif mootummaan kun? Yoo lubbuun namaa gatii dhabde hiyyummaa fi saamichaa fi kun hundi jira. Kana hunda ol dabree lubbuun namaatu gatii dhabde ka ji'uutu itti fufee bal'achaa deemaa jira ka ji'u. Qabxiin itti dabalu baay'ee takko sani. Itti gaafatummaan heeraa hin jiru. Itti gaafatummaan heeraa yoo hin jiraan immoo mootummaan daangaa hin qabu. Waan fedhe uummata irratti hojjetu jira jechuudha. Mootummaan kun eenyu tajaajila? Mootummaan kun Abiyyii fi jalakaatota isaanii tajaajila. Isaan aangoo qabaniin gargaaramanii uf sooromsuun bakka guddaa ga'ee jira. Mimmiidhagaa uffadhaa jedhanii jireenya uummata akkatti rakkatu kana waan hin fakkaanne Abiyyii kana wanni godha. Gorsa. Hataa ittiin sooroma. Jedhee gita haaraa nooveericha gita haaraa uf tajaajilu. Ka uummataaf ammoo kabajaa takka illee hin qabne. Lubbuu namaatiif kabajaa tokko illee hin qabne. Santu aangoo irratti jira aangoo tursiifachuuf qabsaa'aa jira. Aangoo kana immoo tursiifachuudhaaf kunoo Abiyyi dirree baheetu waraanaa ka jiru. Waan hundumaaf ka isaanii mormu gaafii haqaa kaasu gaafii mirgaa kaasu hunda waraanaan balleessuu ka jiru itti fufee jira. Furmaanni rakkoo siyaasaa hunda lola waraana. Reefu Dr. Iskeel dubbatee jira ka ollaa ka naannoo guyyarraa yoo dhaggeeffattan waama lolaatu haasa'ama. Lolaa itti fufu lolaaf qophaa'u. Dhiyoo kana viidiyoo tokko ilaalee kunoo diroonii tolchinee jaabichi. Diroon gartee dhukka'ee achumatti ofiifis badee nama hedduu balleessu. Yaala. Eenyu uummanni hedduu isaan balleessan kun uummatuma biyyaa kana jechuudha. So lolaaf qophiin lolaa akka malee itti fuftee jirti. Lola uummata biyya keessaatiin gaafii mirgaa kaasuun lolu tokko ollaanis nan lola jedhee dhaadannoo lolaa jeneraalonni bahanii waa'ee lola Asaad irratti duuluu Eertiraa irratti duuluu hafarsaa jira. Gar tokkoon akeeka isaaniiti. Gar tokkoon ammoo uummata irraanfachiisuun fakkaata kun. Uummata lola kana qofa yaadee waan biraa akka irraanfatu gochuu fakkaata. Maaliif soba haasa'u jechuun mootummaan kun maaliin beekame keessaa tokko mootummaa sobduu ta'uudha. Waan akkatti lolan kan hunda hin godhan jedhanillee dhibba fudhachuun nama rakkisa. Garuu hojii isaanii kan guyyaa ta'ee jira. Amma dhiyeenya reefu Dr. Iskeeltuu dubbatee militarii walgahee militarii lola uummataan lolu. Lola sooshaal miidiyaa lolamu. Lola immoo biyya birallee humnaan dhaqee qabachuudhaaf deemu kana militarii tolfatan. Tolfannee fixannee pilaanii baafannee fixannee jira. Ka ija koo laaletti ibsatarratti yoo laaltan dhumarratti dhaadannoon jedhan
dhaadannoo gaafa mootummaa Haile Sillaasee jedhamaa ture jedhan. ኢትዮጵያ በልጆቿ ትጋትና ጥረት ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች። ኢትዮጵያ ተናታ ወሊገልቴ ኡመታትን ዳበዶን ተንተም ሁምናን ዳበት ሁምኒ ኩንስ ኡመቱ መጫብሴ ከትፉፍ ጎቹ ካራን ብራ ያደማን ጅሩ ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዋን ቶኮ ሀቃ ረጋ ተው ዱበቴት ጅራ ኢትዮጵያን ቱኒ ስላ ወራን ኩንጅራቱ ባቴ ቃታ አደፈጫቴ ጀደን that should be for the record ማሊ ዱጋን ሱኒ ብየተና ሐቃ ፊ ዲሞክራሲ ፊ ወሊ ገልቴ ሙታት ሮንቴን ወራኑማ ወልት ቀብኔ ቱርሲፍና ይሰጆ ሜካና ወኒ ወጅል ቢርቃ ባላላ ሆገንቶታ ጋፋ ኢምፕረር ሀይለላሴ ቱራን ጋፋ ደርግሌ ቱራን ጋፋ ሀለ በየከስ ደሙላላኒቲ ለክሳ ካራን ኩን ኑምባሱ ጀዳኒ ንጉሳፉ ጠላ በረሰን ሜሞራንደም ያደቺሳ ኢትበረሰን ከሐዲስ አለማየሁ